Waleen teessan gara Oromiyaa galtee haadha ilmaa taateerti. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa kun argitan kun istaayidoomii magaalaa Qarsaa warroonni hin beekne jechuudha. Baay'ee iddoon isaa bareedee baay'ee sirriitti biyyattiin bareeddeerti. Jijjiirama guddaadha. Kuni iddoon kun ganda duwwaa lama jedhama. Iddoon isaa baay'ee bareedee baay'ee namatti tola. Keessattuu guyyaa irraa qilleensi isaa ni qorraa ni ho'aa ni rooba qaba. Baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa malee erga biyya galtee silaa reefuudha jechaa ilma argatte jechuun keessa ni oolu. Kinoo abbaan manaa koo ilma badhaasee na eegee haala kanaan immoo anis ilma isaati jennaan dugda kiyya irratti baadhee jechuudha. Maarree daa'imti abbaa manaa kiyyaa kan kiyyumaa miti moo akkamii nama lolchiisa moo simataniituma fudhatu? Inni akkas isiniin jedhaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kana fakkaata. Haala kanaanidha jechuudha kan biyyattii keessatti bashannanaa jirru. Biyyattiin baay'ee namatti tolti. Ergan galeetii keessi koo gammachuu qaba. Biyya koo arguun, naannoo koo arguun haalli amma naannoo kana jechuudha. Ijoollee bibilxiin yeroo san lafa bitattan ammallee daftanii lafa bitachuu qabdu. Gizee ani biraa deemu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf naannoon kuni wanni ture wotara ture midhaan bichaatu faca'e malee manni hin jiru jechuudha. Amma garuu lafa duwwaa hin argitanii iddoon mana kiyya magaalaa waannaa tokkoffaa ta'ee jira jechuudha. Xiqxiq jedhee jira. Istaayidoominis gara xumuraatti deemee jira jechuudha. Egaa kana fakkaata waleen asitti immoo daa'ima sossobaa jirti. Daa'imti baay'ee makaraa ishee gootee jirti jechuudha. Mee akkamti sossobuu daa'ima? Shur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 u ati buchee charatte agamsa gururatte agamsi deedii qaba harmi buchee cinaa cimiti qaba shurururururururu Rafii himboyini buchee kiyyaa saruu kiyyaa jeteeti waleen kan daa'ima sossobaartu. Mee akka aadaa naannoo keessanitti gizee daa'ima sossoban haala kamiin akka sossoban koomentii jalatti illee nu kaasiniin jechuun asumarraan affeerraa kootidha. Egaa kana fakkaataa warroonni gaafii garagaraas na gaafachaa jirtan ni jirtu. Gaafii keessaniif deebiidhaan isiniif deebi'uuf jechuudha qophaa'een jira. Keessattuu bilbila meeqa qabannee gara biyyaa galla kan jedhan akkasumas gara biyyaa galuuf maaltu nu barbaachisa ijoollee jettanii fi anamma iqaaman koo dhumate garuu waggaa tokko taa'uun barbaada. Iqaamaa malee taa'uu nan barbaada. Allama taa'uu hin barbaadu. Baay'een dadhabe kan jettanii jirtu jechuudha. Egaa waan baay'eedhaan ergan biyyaa galee kan argaa jiru keessattuu ijoollee abbaa manaa qabdan ijoollee hiriyaa jaalallee qabdan jechuudha. Mallattoolee dhiiraa irratti argaa jiru waa hedduudha jechuudha. Kanaaf isa kanaaf viidiyoo babbareedaadhaan isinii deebi'a jedhee waadaa isinii galee jira. Xiqquma naa obsaa isiniin jira. Sababiin isaa ergan galee reefu torbanii keessummaatu natti baay'ate. Boqonnaan dhabee qaamni kiyyallee qilleensa waliin barree takka akka qofaan na godhaa takka bakka haaluma na wallaalchisee jechuudha. Biyya ormaa turree gaafa gallutti qaamni keenya qilleensa biyyatti simachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Dafee qilleensa biyyatti hin simatu. Sababa sanumarraa kan ka'e anis immoo qaamni koo qilleensa biyyaa naa simachuu didee makaraa na argisiisa jechuudha. Kanaaf isinirraa badee isin jedhamee daa'imti kun narraa bareeda. Waggaa har'aa duddi daa'ima kana baate afoottis fuulduraatti lakkoofsii kennee haa baatudhaati. Hundi keessaniyyuu na eebbisaa jechuudha bakka. Anamma daa'ima akkanatti baadhee haadha daa'imaa ta'uu dhimma beetii ta'uudha malee arabatti deebi'ee shintibeetii dhiquu yemadaam shintibeetii dhiquu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf akkuma daa'ima kana duddi koo baate ammas immoo daa'ima mataa kootii ilmoo koo kan dhala koo kan gudeeda kootiin da'ummoo dudda kootti akka baatu na eebbisaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa biyya ormaatitti gaafa hojjennee gallu anniisaan keenya baay'ee nurraa caba. Gaafa as geenye nyaatallee garaan keenya nyaatas nuuf simatu. Warroonni biyya keessaa garuu nyaanni nuuf ta'uu dide gaafa jenne waan beekaaf nyaata san dinnus itti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu nuti immoo hin rakkanna. Baay'ee rakkanna jechuudha gaafa biyya gallu ijoolleen akkasitti rakkannu hedduu keenya jira. Anamma dhugaa nyaanni bakka yoo nan nyaadhe jedhe garaatu na dhukkuba. Baay'ee makaraa koo argaa jira jechuudha. Innaa kana fakkaata hordoftoota kiyya. Biyya ormaatitti gaafa jalqabammoo gara biyya sanii deemnu nyaata biyya saniitti dhaga'u bararruutti baay'ee makaraa argina. Gaafa as deebines immoo nyaata biyya keenya keessaa deemne kana hin irraanfanna waan ta'eef aga wal barruutti immoo akkuma duraa san rakkannaa jechuudha.
Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa waliin teechanka haala kanaan jirti. Akkuma argitan gibbii ishii keessatti bashannantii takka daa'ima sossobdii takka Oromiyaa keessatti bashannantii jechuudha. Magaalaa Qarsaa keessatti bashannantii ergan gaafa galeeti. Gibbii kiyya keessa gadi ba'ee iddoo tokko deemee hin beeku. Maatiinis nan gadhiifne saawwan saniin jirra jechuudha. Biyyattiin illee immoo baay'ee namatti hin toltu akka achi ta'anii miti baay'ee tokko sirrii miti biyya haalli biyyi ittiin jirtuu fi haalli uummanni ittiin jiru xiqqoo ishee haala yaaddessaadha. Haala achi teenyee yaadnu osoo hin taane gaafa dhufnee arginu garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Waaqayyoon dhiifama isaatiin nu haa yaadatu. Waaqayyoon nagaadhaan bakka biyyattii teenya araara isaatiin nu haa yaadatu malee haalli biyyattii keenya baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon araara isaa nuuf haa buusu isiniin jechuun affeerraa kooti. Sababni ani gara baadiyyaa hin deemneef hagamma haaluma qilleensa biyyattiiti jechuudha. Baay'ee sirrii miti haalli qilleensa biyyattii sababa kanaan maatiinis hin deemtu jedhaniiti na dhooggan. Innis immoo ajaja maatii hin didu jedheen asumatti hafee jira jechuudha. Kana fakkaata bocoraan kiyyas kinuu duddarraa na laala. Viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinis tole laayik, sheer, sabiskiraayib godhaatii gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Viidiyoon qabadhee isinii dhufuu qabus saanduqa koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jechuun affeerruma kooti isiniin jedha hordoftoota kiyya. Na jajjabeeffadhaayii anis waan adda addaa narraa argattu jedheen abdii qabaa jechuudha. Waaqayyoon na gargaaru yaadas muraadas hundumaa waaqayyoon itti naaf haa guutu. Isiniin jechuu jaalladha hordoftoota kiyya ka biyya ormaa teessanii of hin cinqina. Kan waaqayyo isinii kennetti fayyadamaati. Gara kan biyya keessanitti soo galtan hin cinqamina jechuudha. Maafii cinqii maafii ciqicidhii isiniin jedhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.